wal mari'atanii asirratti birrii 2,500 fidan yeroo sa'aatii 10 jechuudha birrii 2,500 galatooma maskiina kana ulfaadhaa galatooma hawaasa keenya naannoo argeetii buqqa'eef nama 700 buqqa'ee bakkee jiru birrii 2,500 natti kennaniiru hoo muazzine iddoo barbaade keessa kaa'adhu galatooma jedhamu muazzine dha immoo barbaade itti kennee lafa kaa'e muazzine bira kaa'ee keetan eeggadhaa kan jedhu shumaan gabba'ee dhimmatti dawwale haji shaafiitti dhimmatti bilbilee hamba biraatiin kana mudanne isin immoo sana keessan na eegi jedhee ilma kwana tusi jira jaarsi na eegi yeroo galgala magribii sagannu miliyoona 3 walitti qabanii qabda bara hawaasa qomoor si qabachiisu qabda bara yeroo abbaa fedhe taanaan wal qabachuun jiraannaan wal amanachuun jiraannaan walii beekuun jiraannaan wal beekuun jiraannaan waliin deemuun jiraannaan qabda hawaasa gaarii hawaasa raamata qabda boo hawaasa kophaatti sin diinne hawaasa beelalatti sin diinne qabda bara birrii miliyoonii 3 qophaanii guyyaa kanaatti dhufaa jiraan gaarii maal fee kanatu yeroo kana ta'e rakkoon footuma tokko jettaan yeroo isaan rakkatan immoo namni dursu maali waan galee rafaa isaan hin gallee miti yeroo isaan rakkatan nutu jalqaba fakkeenyan sii kaasa yeroo dabre naannoo Affaaritti hongeen rakkoon guyyaa argamee ture gombii laala qonna adda addaa argine akka dhaabbata eegaleetti jalqaba isaanii argine hawaasa keenya irraa guurree hawaasa gaafa sana nama kennuuf dhabe irraa guurrannee waan sidibu gaafan Affaariif kenna mucaan tokko Abdurrahim jedhama ijoollee cinaaksan irraa buqqifamte cinaaksan irraa buqqaate innuu warra buqqa'ee dhufe keessatti daldala keessa galee wayyaa'ee boondaan uffata daa'imaa guutuu Affaaritti natti akkama keenyaa irraa fidee dhufe boondaa guutuu akka jiruun ilaalaa jiyye ana rakkina beeka ana beela beeka ana tuqullaa beeka nawaamee galatoom Abdul Karim gadi galatoom fuudhee makiinaa keenyatti feenee Sufyaan Usmaanii wajjiniin ba'aa wayii baannee kan nuti feenu tokko yoo jiru mucaa sanaa fi garee sanatii walitti qabee nutti kennee jennaan geessine ijoollee gaafa sana namni gara gargaaruu didee ambiti gara gargaaruu didnaan hawaasni immoo bakkuma citteen dhiigi uummanni raayyaa uummanni eessaa dhaqee sanatti dafee dhaqqabatee waa ofii qubsiifatee taa'ee tolfannaan kajeellaan namanni guyyattee daansalee qubsiifatee akkas ofii godhate warra lama kana keessa rakkatuun ayyo guddoon tokko gaafa uummanni daga xaafootti galu shiinii godhatu dhugamu beekta moofaa eessa geessita ayyoon jedhe tasawwaa argaa beeke gaarii wannatti dhufa ayyo eessa geessita jennaan orma keenya tokkotu as galanii waan shiinii illee rakkisaa laata jedhee shiinii komanaa bulee keessaa jiraatu bakkuma jetteen qabda hawaasa gaarii qabda kun namni deemu wumatti dhufa keenyaan sitti dhufuurra ati deemtetti dhaquutu gaariidha. Ati arti na gaafatte. Ani immoo arti guutuun lafa ati na gaafatte si gala manzummaa na gaafatte. Ani immoo gargaarsatiin si deebisee beekaa. Artiin wanni inni achi argamsiise artiin sagaleen ispaaltiidha. Fakkeenyaaf sagaleen ispaaltiidha. Ispaaltii eessa gurra maal fuudhee karaa makiinaa akkamitti irra deema moodeela akkamitti. Jijjiirama tokko fidee jijjiirama bara moodeli makiinaan milik fidee adda ofadde kaawwatee bar biyya kolfaataa maalire akkana miti makiinaa jaara diidamii tokko faa fudhatteetti ispaaltii haaraa bahee irra fudhattee deemtee gurra dhaayita erga akkamitti kan fudhattee deemtu qabu sigalee aartiin kanu aartiin sagaleen nuyi kun warri ani aartistiidha yoo niin jedhe hin barfu xiqqoo uumamaan na keessa jira waan ta'eef maaliif hin jedhe sitti fakkaata waa oomishuun beeka lafa artii keessatti abdii qophii galatoo adeemaa luna galatoo warri nu leenjise warri waan kana irratti nu leenjise ijoolleen baandii bilisummaa ijoolleen namoonni nu wajjin tattaaban baay'eetu jiru artii keenya kana gadi baasuudhaaf jechuudha keessatti abdii qophee uleedhaan si leenjisaa beekta kan kooti jechuutti matee biratti galfannaan namichi sun roorrifama keessatti akkuma roorrifametti sadarkaa immoo Oromoon ga'ee tu ijaan argeen duu isaan gadda gaafa sana awwaalchanne nagarre awwaalchanne arganne artii yeroo nagaafattu gaa amma manzuumaatti deemee malee artiin numa beekta
manzumatti yeroo deebi'u immoo isa duraarra gabbatee isa duraarra yabbatee isa duraarra deemuu danda'a isa duraarra ergaa baay'ee sana dabarsuu dandeessa inni dura waan daqiiqaa 10 namni waan nama beekansu taanaan nuti warri muuziqaa qalbii keessa haajoma qalbii jechuun onnee fi haajoma ani immoo qalbii sagalee walitti haajoma albamin meeshaa qabda manzuma Soddoma ija Amaariyaa wajjin qabatamoo kanaan qataare Amaariffaa immoo akka itti baase waan ta'eef. Amaariffas qabda. No. Amaariffaa maarree maali innoo isaan Amaariffaa haasa'uu dandeessa moo? Amaariffaa kana baay'ee miti. Maatii Amaariffaa hin beekne waa tokko daran irraan dhaladhe. Mallattoo isaa yoon koo gaaftu kana wajjin hin deema rabbi siidhaa fadhiisu utuu deemtu zayituun abbaa warri baay'ee obbo jedhamti. Afaan Amaariffaatiin Tigiree naannoo keenya keessa deemee uffata baadiyyaa keessatti gurguru. Bunaan jijjiirratu hin gurguru. Amaariffaan akkatti hin ta'u wallaaltee mana konkolaa fidi jechuudha. Amma gaa Tigiree edamee jettiin dhaabachaa akka gootu jennaan baamarnya jedheen jennaan amaarnya ta'uu isaati qaama. Mana abbaa maccaa fidi. Amaariffaa ta'uu isaati. Afaan Oromoo walirraa Kotanii barqabdaati. Akki godhatu nama beela. Mana abbaa maccaa fidi jedhaa wal dhaabee amma amaarnya ta'uu isaati. Mana abbaa maccaaji namni beeka. Namni beekaa sitti hin ta'e fidi jettee. Amaariffaa beeku. Akka naannootti isin beeku. akkamitti manzumaa dandeessa? Amaariffaan fi akkamitti manzumaa hojjenne Amaariffii fi Amaarummaan tokko miti ta'uu naa gale. Ayi natti natti naa gale. Kana immoo beeku. Oromiffii fi Oromummaan tokko miti. Amaariffii fi Amaarummaan tokko miti. Sigalee? Isteetii shan keessa nuti humnaan qabamne malee warra gibirii kanneen miti. Isteetii gommaati. Naa fi muummichi ministeera gallatu. Naannoon keenya gibirii guutuu kaffala. Gibirii gaangee, gibirii midhaanii, gibirii bunaa, gibirii maallaqaa, gibirii gabrichaa, ciqaashuu ni beekta. Maal jechuudha? Ciqaashuu. Warra dhoqqee keessa deemee jechuudha. Jara dhoqqee keessa deemee baadiyyaa gaara keenya dhaqee gibirii fuudhu jechuudha bara. Akkasii. Baariyaan baraasii dhageessetaa. Gabroof gabricha garbichaan jechuudha. Kabajaa seenee barbaadaan bara seenee boonaa oolaa keenya. Haa Oromoon baay'een baran baraasiidha. Maaliif ta'e baariyaan baraas? Baariyaan baraas. Indaraasee. Nun garuu rakkoon Indaraasee ergatteetti qabdi. Baariyaan baraasiin immoo abbaa koo obboleessa isaanii irratti shuumama qaba. Amaariffaa inni hin baaseef immoo tokko gaaf tokko rooba keessaa ani Goojjan bara dhaabara. Afaan Amaariffaatiin akka jedhe yaa Allah ለኦሮሞ ራያ አባ መጫን የሰጠኸው ለኛም ራያ አባ መጫን ስጠኝ ነምቤ ኩኒ otoo sin beekin ነምቤ ኩኒ እንጂሩ ከከማ ከና ፌስቡክ ፎቶ እንጂሩ ተከና ሶሻል ሚዲያ ዱከሩ ራካፍተ ነምቤ ኩኒ ፎቶራ ዱዱበና በዳም ያ አላህ ጉራጌ ደለ ራያ አባ መጫን ለኦሮሞ የሰጠኸው ለኛ ራያ አጣው ምስኪን ለኛ ሰጠን እንጂ ኡቱማ አፋን ማሪፍ ሰበብ ነው ሳሞ አፋን ማሪፍ አደጋ አጅራ ሮባ በቀኔ ማንና ወይ ጀለገለ ማና አፋን ማሪፍ ማና ከረገሳ መንዙማ ይዳ እና እንጂ ምን በርባን መንዙም ቸር ጋሳ በርባን እና እንጂ አና እንጂ ላ መገረገለ አላህ ለራያ በመጫን ለኦሮሞዎች ራያ በመጫን ይሰጣል ለኛም ይሰጠናል ያ አላህ ምን ራያ ቢሰጠኝ የለቤታ ከነተነ የጋይታ Ini barre sehingga mana jadi diri, mana lalu kira apa? Mereka dah kan ni, tadi mereka bahasa, aku ni, dalam bahasa, Iron bahasa beri akasam dia buat maratu dah, Iron itu dia kira gamane, mana betul semua kena fatta je. Mana sano barre so, wala desa tu bos bos dembar, semua tu barre ses. Pun dembar, dembar. Terus ada wala dembar so. Wala long ke duri tu kofa duri bayi mereka. Nanti.